Akkam jirtu hordoftoota maatii Milkii Heelzi Saayinsii YouTube chaanaalii akkam ture dubbisni hayyee gaariidha akkasiin dubbisaa jirtan abdii guddaa qabna. Kanneen karaa Teelegiraamis barnoota keenya hordofaa jirtan akkasumas fuulaan magaalaa Naqamteedhaa barnoota keenya hordofaa jirtan akkasumallee viidiyoodhaan isiniif hojjennu kanneen yuutuubiidhaan barnoota keenya dhaggeeffataa jirtan barattootni ji'a 5ffaa dhuma ji'a kanaa qoramuuf jechaa jirtan sodaa tokko malee akkasiin qormaata milkooftaniif dirqama keenya ba'uu irrattidha kan argamnu. Isinirraa kan eegamu dhaggeeffachuu, dubbisuu, yoo isiniif danda'ame immoo hin dandeessu taanaan karaa onlaayinii barattoonni barataa jiran hedduutu jiru gati ta'eef isaan odeeffannoo fudhachuudhaan immoo dhuftanii galmaa'uudhaan wantoota hundumaa gaaffii isiniin galle gaafachuudhaan wanta kamiin iyyuu utuu isiniin galiin tokko kan irra dabalu hin jiraatu jechuudha. Qormaata kan kanaan durarree bara 2012dhaa kaasee shaakalsiisuu irrattidha kan argamnu. Karaa Teelegiraamii laayivii barsiisuu irrattidha kan argamnu. Kanaaf barattootni haaraa taatanirree achirraan dhuftanirree nu qunnamuudhaan barnoota keenya dhamdhamuu dandeessu jenna. Egaan paartii 44ffaa kan utuu isiniif hin gadhiisiin turuuf of galchaan isiniin jedha. Kun amma paartii 44ffaadhaan mata duree maaterniitiin daareechii jalaatii indoomeetiroosisii kan jedhu qabadhe dhufeen jira. Indoomeetiroosisii kana keessatti kan ilaallu definishinii isaa, koozii isaa, dabalata risk faaktarii, saayinal siiptamiin isaa, saayinal siiptamii isaa gaafa ilaallu warra kanarraa kan adda isa godhu maalidha? Dabalata diyaagnoosiin isaa maalidha? Tiriitmentiin isaa maalidha? Kan jedhu waliin ilaalle immoo sagantaa barnoota keenya kanuma keessatti immoo qormaata kana duukaa wal qabatu, kana duukaas kan wal hin qabanne, kan waliin shaakallu qabna gati ta'ee fi hanga dhumaatti nu faana turaa isiniin jenna. Hayyee egaan deebinee dhufnee jirra barattoota keenya akkasumas hordoftoota keenya kanneen karaa yuutuubii barnoota keenya hordofaa jirtan mata dureen keenya paartii 44ffaa kunoo indoomeetiroosisidha jedhe akkuma jalqaba isiniif kaase barnoota kana ilaaluu eegallee jirra. Indoomeetiroosisii jechuun maal jechuudha? Disoordariidha kuni akkuma definishinii isaa irraa ilaalaa jirtan maal jedha? Is a chronic medical condition ta'ee yeroo dheeraa kan namarra turu ta'ee innis endometrial tissuun gadameessaan alatti gaafa argamu jechuudha yookaan immoo tissue similar to the lining of the uterus grow outside the uterus gadameessa keessa jiraachuu kan qabu yookaan tissuun akka isa gadameessa keessa jiru gadameessa keessaan ala ba'ee gaafa argamu jechuudha. Ala ba'ee gaafa jennu eessatti yoo argame jechuu keenyadha. Egaan akkuma isin beektanii gadamee tissuun kuni kan inni jiraachuu qabu uterusii keessa qofaadha. Uterusii keessaan ala ba'eera ta'e jennaan tissuun kuni estrogenii progesterooniidhaan gati react godhuu fi jechuun akkuma beektan laguu jedhamuudhaaf yookaan menstruation jechuun anterior pituitariidhaan follicle stimulating hormonii fi luteinizing hormoniidhaan gargaarsa jara kana lamaaniidhaan kan gadhiifamu stimulating hormoniitu jira. Stimulating hormoniin folliclein kun naqee maal godha? Folliclii naannoo ovaarii jiran isaaniin akka isaan maachurd ta'an kan godhu jechuudha. Maal oomishuudhaan estrogenii kan oomishamu gochuudhaan kanaafuu feezii isa jalqaba irratti akkuma isin beektan laguurratti laguun utuu hin dhufiin laguun dhufee darbee guyyaa 14 jechuudha. 14 keessatti estrogeniin hin dabala akkuma isin beektanii kun immoo eenyutu akkas godha? Follicle stimulating hormonii kan anterior pituitariidhaan gadhiifamutu akkas godha. Eegiin folliclii taate kun immoo matured taate gaafa guyyaa 14ffaan ga'ugaa luteinizing hormoniin immoo in dabala. Inni kuni gaafa ovulationiin dhufu luteinizing hormoniin anterior pituitariidhaan gadhiifamu dhufa. Inni immoo yeroo kana immoo maaltu dabala? Progesterooniitu dabala. Progesterooniif estrogeniin hin dabalu jechuudha. Amma gaa lamaan isaanii gaafa isaan gadi bu'an immoo endometrial tissuun kun maal godha jechuudha? Sheedii ta'uu jalqaba jechuudha. Dhiqamuu jalqaba jechuudha. Maaliif? Eegee dadhabe jechuudha. Eegiin matured taate fallopian tube keessa galte seelii yookaan sanyii kormaa eegdee dadhabde uterusiinis gadameessis eegee dadhabe hormooniin estrogenii progesterooniin kun gaafa isaan dhaqanii qaama keessaatti baay'ee gadi bu'anii endometrial tissuun kun maal ta'uu jalqaba jechuudha? Dhiqamuu jalqaba jechuudha. Laguun akka kana jechuudha. Laguun dhiqamuu endometriumii yookaan of haaromsaa deemaa jechuudha. Eegee dadhabee of haaromsa. Amma gaa tissuu inni gaafa laguu dhiqamee ba'u sun iddoo biraa keessatti gaafa argamu maqaa isaa maal jennee waamna? Endometriosis jennaa jechuudha. Endometriosiin kun immoo eessattidha kan inni argamuu danda'u? Tissuun kun
iddoo kana qofaadha kan inni akkuma beektanii kan inni jiraachuu qabu iddoo kana qofaadha. Iddoo kana keessa qofaadha kan inni argamuu qabu. Garuu maaltu mudata naannoo ovaariitti yoo ni dhaqee argame, dabalata naannoo falooppiyaan tiiubiitti yoo dhaqee argame, dabalata naannoo palvikii, paaritooniyemii, reektamii, bilaadarii, sigmoid koolanii, diyaaframii, even pelvic ligament irrattirree abdominal wallii laangii keessattirree argamuu danda'a jira. Kanaaf egaa amma tiishuun gadameessa keessa jiraachuu qabu ture yookaan akka tiishuu gadameessa keessa jiruutti estrogenii progesteroniin react kan godhu bakka biraatti dhaqee implant godhe yoo inni argame rakkootu jira jechuudha. Amma maqaa isaa maal jenna isa endometriosis jenna jechuudha. Yookiin ectopic endometrial tissuun bakka biraatti yoo dhaqee argame egaa amma maaltu mudata? Gaafa estrogeniin qaama keessaa dabalu tissuun kunis akkuma isa gadameessa keessa jirutti hormoonii kanaan mallattoo agarsiisuu qaba. Progesteroniinis gaafa dabalu bakka jiruuti akkuma isa gadameessa keessa jirutti waan uumuu qaba jechuudha. Yeroo kana maal ta'a jechuudha? Yeroo kana egaa inni uterusii keessa jiru gaafa estrogenii fi progesteronii lamaan isaanii gadi bu'anii endometrial tissuun uterusii keessatti argamu sheedii gochuu jalqaba, dhiqamuu jalqaba. Akkuma kana ectopic endometrial tissuun kuni bakka biraatti inni argamu tissuun akka uterusii keessa jirutti estrogenii fi progesteroniidhaan ajajamu tissuun sun iddoo kanatti inni argamu akkuma isa uterusii keessa jirutti dhiqamuu barbaada jechuudha. Dhiqamuu jechuun sheedii gochuu fidaa jechuudha. Estrogenii progesteroniin tasa qaama keessaa gadi bu'uun kun yeroo kana iddoo sanatti maaltu mudata jechuudha? Inflammation mudata jechuudha. Inflammation mudate immoo namni sun gaafa laguun itti dhufu, isheen gaafa laguun itti dhufu mallattoo agarsiistu qabdi jechuudha. Amma gaa severe abdominal pain nama sanarratti arguu dandeenya. Pelvic pain hin jiraata. Laguun hin jeeqaani. Yeroo walqunnamtii saalaa hin dhukkubaani baay'ee. Yeroo bobbaa yeroo fincaan fincooftu pain hin jiraachuu danda'a. Dhala malee hambisuu danda'a nama kanarratti. Daa'ima godhachuu dadhabuu, laguun gaafa dhufu laguun garmalee itti baay'achuu, dhukkubbii gaafa laguu yookaan dysmenorrhea isa jennu secondary ta'e itti fiduu danda'a jechuudha. Inni primary isa kana miti. Endometriosisiin secondary dysmenorrhea isa jedhamu itti fiduu danda'a jechuudha. Kanaafuu mallattoon endometriosisii inni guddaan pelvic painidha. Menstrual irregularityidha. Painii jira yeroo walqunnamtii saalaa raawwatanii bowel movement yookaan urination irratti severe painii qabaachuu danda'u. Inni painiin kun kan inni hammaatu yoomiyyuu kan isin dagachuu hin qabne gaafa laguun itti dhufudha jechuudha. Sababiin isaa estrogenii progesteroniin qaama keessaa gadi bu'uun endometrial tissuun sun akka inni sheedii ta'u gatii godhuuf bakka jiruuti. Progesteroniin fi estrogeniin gadi bu'uun tishuu sanarratti biliidingiin akka inni dhufu gochuu danda'a jechuudha. Akkuma tishuu isa gadameessa keessa jirutti estrogenii progesteroniin gadi bu'ee taanaan iddoo jiru sheedii gochuu barbaada jechuudha. Yeroo kana egaa dhukkubbiin nama kanatti hammaachuu danda'a. Kana jechuun immoo dhukkubbii yookaan mallattoon kan inni itti hammaatu namoota endometriosisii qaban irratti kan inni hammaatu yeroo laguun itti dhufudha jechuudha. Isa kana beekuutii qabdu jechuudha. Egaan koozii isaa gaafa ilaallu immoo koozii maaltu fida? Koziin isaa maalidha yoo ilaalle immoo exact cause of endometriosisiin ammayyuu taanaan clear miti. Qorattoonni garuu ammayyuu adda baasuudhaaf qorannoo hojjechaa jiru jedha kitaabni baay'een. Garuu kanatu fida jedhamee kan jala muramee hin jiru. Garuu tiyooriin adda addaa jira. Endometriosisii kan fidu kanadha jedhanii kan isaan kaa'an jechuudha. Isaan keessaa yeroo ammaa kana kan fudhatama argatee kitaabni adda addaan kan inni jedhu dabalatamoo World Health Organizationis kan inni jedhu retrograde menstruation jedha yookaan duuba deebi'uu laguu jechuudha. Duuba deebi'uu laguu jechuuni laguun asii gadi inni ba'uu qabu ture, inni gara gadi asirraan gadi ba'uu qabu ture. Asirraan inni gadi dhiqamee gadi ba'uu qabu ture karaa ujummoo gadameessaa kana ol deebi'ee dhaqee naannoo ovaarii qabachuu tishuun endometriumii kanaa jechuudha. Bakka biraatti dhaqee ba'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu ammatti qormaata irrattis yoo gaafatamtan keessiin akkasiis yoo isin mudate exact cause'insaa yoo gaafatamtanis unclearidha yookaan ammayyuu taanaan ifa miti. Garuu tiyooriin
kan isaan jedhan maalidha? Retrograde menstruation hin fiduu danda'a. Duuba deebi'uu laguu jechuudha. Ol deebi'ee taanaan iddoo ta'etti dhaqee implant godha. Implant godhe taanaan grow godha. Iddoo kam faatti pelvic organ keessatti naannoo akkuma sila jennee ovary, fallopian tube or lining of pelvic cavity keessatti jiraachuu danda'a jechuudha. Bakki reeriidha malee bakka biraa kan biraattis ba'uu danda'a. Naannoo rectumii, naannoo bladder, naannoo sombaatti iyyuu. Even kitaabni tokko immoo naannoo brainitti kan jedhanis jiru. Garuu baay'ee reeriidha jechuudha achitti. Yeroo baay'ee mudachuudhaan kan inni beekamu garuu ujummoo gadameessaa akkasumas immoo naannoo ovary, naannoo pelvic cavity keessatti baay'ee koomanidha jedha. Yeroo kana yeroo laguun itti dhufu sheedii gatii ta'aniif yeroo kanatti inflammatory response provoke godhu tishuu naannoo sanarra jiru irratti jechuudha. Yeroo kana immune cellin achitti induula maaltu mudata jechuudha. Inflammation mudachuu danda'a jechuudha. Yeroo kana nama sanatti maaltu dhaga'ama? Dhukkubbiitti dhaga'ama jechuudha. Toleegaan gara diagnoosiitti gaafa ceenu immoo kanaaf jennee maalidha laaboraatooriitti kan nuti erginu? Diagnoosiin keenya maal ta'uu qaba? Inni jalqabaa medical history nama sanaa dhagaa kilinikaalii mallattoo namni sun agarsiisu. Gaafa laguun itti dhufu mallattoo akkamii ofirratti arga? Waan sana gadi fageenyaan gaafachuu qabna. Lammaffaan immoo maalidha? Physical examinationidha. Physical examination irratti ogeessi fayyaa sun cystii, scarring yookaan immoo reproductive organii rakkoo jiran sana abnormality yoo jiraate cheekii gochuu qaba. Inni sadaffaan immoo maalidha? Imaging studyidha. Imaging study jechuun ultrasound faa jechuudha yookaan MRI faa kana gadameessa ilaaluun dirqamadha jechuudha. Keessumaatii endometriomas yookaan cystii naannoo ovary jiraachuu danda'a gatii ta'ee fi yookaan abnormality yoo jiraate imaging study ultrasound baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas immoo magnetic resonance imaging yookaan MRI kan jedhamus baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraan immoo laparoscopiinis baay'ee barbaachisaadha. Ilaaluun dirqamadha jechuudha. Laparoscopii yookaan immoo laparoscopiin baay'ee diagnosis of endometriosis keessatti baay'ee murteessaa kan ta'edha. Laparoscopii proceduriin akkamitti hojjetama? Small incision naannoo abdoomanii garaa nama sanarra qaawwaa xiqqoo yookaan small incision uumamaa naannoo abdoomanii sana booda kaameeraa fayyadamuudhaan kaameeraa xiqqoo kan ofirraa qabdu meeshaa achirraan galtutu jira. Isa booda pelvic organii sana salphumatti magnify godhee kan agarsiisudha jechuudha. Inni kun egaa laparoscopiin baay'ee procedurii baay'ee filatamaadha namoota endometriosis shakkamanii. Inni kan biraani maybe yoo barbaachisaadha ta'e tissue analysis. Tissue analysis baay'ee barbaachisaadha. Innis biopsiidhaan fudhachuudhaan histopathology examination kan jedhamu. Histopathology examination baay'ee barbaachisaadha jechuun microscopy jalatti endometrial tissue irraati biopsii fudhachuudhaan microscopy jalatti waan sana confirm gochuu jechuudha. Kanaan adda ba'uu hin danda'a jechuudha diagnoosiin isaa. Garuu treatmentiin isaa maal ta'a? Nafaana tura barra. Gara treatment of endometriosis gaafa dhufnu immoo endometriosis kan qorichi yaalee fayyisugaa hin jiru. Curing treatmentiin hin jiru jechuudha currently. Qorichaan yaallee hin fayyisnaa kan jedhu hin jiru. Garuu maaltu jira? Mallattoon treat ta'uu danda'a jechuudha. Symptomidha jechuudha kan nuti treat gochuu dandeenyu. Kanarraan kan hafe maybe sarjariin barbaachisuu danda'a. Nama kana jechuudha dhibee nama kanarratti kan inni hundaa'u. Kanaafuu maalidha kan barbaachisu? Painii sana relief akka inni godhu hormonal therapy, birth control pills, hormonal ICD ta'uu danda'a. Warroonni kun maal gochuu danda'u? Menstrual regularity rakkoo jiru sana treat gochuu dandeenya jechuudha. Kan biraanii endometriosis lesion yoo jiraate, scar tissue yoo jiraate remove gochuudhaa fi surgically barbaachisaadha jechuudha. Kanarraan kan hafe lifestyle modify gochuu maaliin nyaata, ispoortii, dhiphina hir'isuudhaan mallattoo endometriosisiin control ta'uu danda'a. Kanarraan kan hafe garuu yaallee fayyisuu hin dandeenyu jechuudha. Endometriosis rakkoon walxaxaan kana dudduuba dhufu garuu jira. Maalidha isaanis nafaana turaa isiniif hima. Okay, complication isaa keessaa tokko complication endometriosis keessaa tokko inni gaa'ela namoota baay'ee diiguudhaan beekamudha. Dhibeen kun innis maalidha? Infertilityidha. Maseenummaa fida yookaan dhala malee nama hambisuu danda'a jechuudha. Infertility fida. Chronic pain qaba. Chronic pain gaafa jennu gaafa laguun itti dhufu baay'ee majeeqamti. Dabalata cystiin naannoo ovariitti mudachuu danda'a yookaan immoo endometriomas kan jennu jechuudha. Maqaan isaa inni kan biraan baay'ee chocolate cyst jedhamuudhaanidha kan inni beekamu. Inni kun kan jedhamu uumuu danda'a naannoo ovariitti.
kun immoo peeyiniin akka inni jiraatu gochuu danda'a jechuudha. Keessumaatii guddachaa gaafa deemu saayiziin isaa gaafa dabalaa deemu jechuudha. Inni kan biraani adheeshiniitu jiraachuu danda'a. Adhesion jechuun endometrial like tissue outside of uterus kun maal gochuu danda'a? Akka inni adheshiniin jiraatu gochuu danda'a. Scar tissue uumuudhaan orgaaniin akkasa wal qabatan gochuu danda'a jechuudha. Kun immoo deemee maal godhaa? Peeyinii innis immoo complication kan biraa fiduu danda'a jechuudha. Dabalataan endometriosiin kun naannoo baawolii naannoo bilaadariitti mallattoolee akka painful bowel movement nama sanarratti arguu dandeenya. Gaafa fincaan arjensii jiraachuu danda'a, peeyiniin jiraachuu danda'a. Urinary naannoo sanaati complication kan biraa fiduu danda'a jechuudha. So rakkoon walxaxaan kana qofaa miti gaa emotionally psychologically namoota keezii endometriosis qaban kana baay'ee affect godha jechuudha. Haalli jireenyaa yookaan dhibeen kun isaanirra jira ta'ee jennaan xiinsammuudhaan baay'ee miidhamoodha jechuudha. Tolee kan barattoota keenya kan hangammaatti dhaggeeffattan kan hangammaatti daawwattan mata duree paartii 44ffaa kan endometriosis jedhu waliin ilaalle turre. Amma immoo qormaata dhimma kana wajjin kan wal qabatu yookaan immoo keezii kan biraa wajjin kan wal qabatu qormaata tokko lama waliin ilaalla. Nafaana tura. Kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatiin ansiniin jedha. Turtii gaarii nafaana tura. Tole barattoota keenya amma walitti deebinee jirra. Qormaata kan endometriosis duukaa wal qabatu immoo kan waliin shaakallu mee akkasii yoo dhufe immoo akkam jettanii deebistu kan jedhu post testii isaa sadiif qabadee dhufeen jira. Mee scenario kana waliin ilaallu. Gaaffii tokkoffaan akkas jedha. A 22-year-old woman experienced severe abdominal cramps one day before her period starts. Erga laguu isheetti dhufuuf gaafa jedhu guyyaa tokko dura dhukkubbiitu itti dhaga'ama. Innis garaa ciniinnaa qaba jedha. Umriin ishee waggaa 22dha. And she reported that these symptoms have worsened during her menstrual period. Mallattoon kun immoo mallattoo isheen amma himataa jirtu kun immoo kan inni itti hammaatu gaafa isheen laguurra jirtudha jedha. After throughout evaluation, the physician suspect endometriosis. Dubbiin cimaa iddoo kanadha kan isheen jirtu. Doktariin erga wanna hundumaa odeeffannoo irraa fudhatee booda dhibeen shamarree kanaa maalidha jedhe endometriosisidha jedhe. Potential cause of her symptom mallattoo ishee kanaaf sababni inni guddaan endometriosisidha jedhe doktariin. So what would be your diagnosis? Amma gaa isa kana gaa amma gaafa laguun isheetti dhufuun dhukkuba inni dysmenorrhea jenna. Dysmenorrhea keessaati immoo isa kamidha gaa? A secondary dysmenorrhea jedha. B primary dysmenorrhea jedha. C menorrhagia jedha. D menorrhagia jedha. Maal jechuudha laata? Menorrhagia maalidha? Menorrhagia maalidha? Primary dysmenorrhea maalidha? Secondary dysmenorrhea maal jechuudha? Asumaan isiniif ifas. Primary dysmenorrhea jechuun common menstrual cramp yeroo baay'ee rakkoo reproductive orgaanii yookaan rakkoo naannoo gadameessaa utuu hin qabaatiin sababuma prostaglandiniin qaama keessatti dabaleef uterine musclein akka inni contract ta'u kan godhu prostaglandiniin kun qaama keessatti dabaleef dhukkubbiin kan jiraatu jechuudha. Kun immoo guyyaa tokko lama laguun itti humna eegaliinidha kan inni jalqabuuni cramp painidha. Lower abdomenidha baay'inaani. Sana booda maal ta'a adeema? Irraa fooyya'aa adeema. Maybe nausea, vomiting, diarrhea, fatigue qabaachuu dandeessi jechuudha. Kun immoo laguun ba'uu eegaleerra tanaan dhukkubbiin isaatti furaadha kan inni deemu. Secondary dysmenorrhea kan nuti jennu immoo dhukkubbii gaafa laguu itti dhufu ta'ee yeroo baay'ee rakkoo kanneen akka fibroid yookaan pelvic inflammatory disease or sababa endometriosis kan dhufu jechuudha. Sababni dabalataan dudduubaan jira jechuudha. Gaafa laguun ishee itti dhufu kan garaa ciniinaa jiruuf sababni dabalataan dudduubaan jira jechuudha. Maybe sababni sun maal ta'uu danda'a? Fibroid ta'uu danda'a, PID ta'uu danda'a, endometriosis ta'uu danda'a jechuudha. Shanii ol irratti common ta'uu danda'a jira. Amma gaa umriin nama kanaa 22 yoo haa ta'u malee amma gaa kana gaaffiin akka kanaa yoo isin gaafatame maybe umurii waggaa 25 secondary dysmenorrhea maybe hammaachuu danda'a yookaan jiraachuu danda'a yoo ma jedheyyuu umurii ishee waggaa 22 siniin jedha ta'eyyuu deebii ta'uu kan danda'u hunda isaa keessaatii tokkittiidha jechuudha. Tokkittii sanaan ala baatanii sababa umurii kana kan biraa filachuu hin dandeessan jechuudha. Seenaariyoon akka kana qormaata irratti yoo isin mudate deebii argachuudha kaayyoon jiru gatii ta'ee fi choisii sanaan ala kan biraa dandeessanii filachuu hin dandeessan ta'e jennaan choisii suma argitan sanadha deebii kan itti baastanii darbuu qabdan jechuudha. Amma secondary dysmenorrhea kitaabatti garaagarummaa qabaate iyyuu
umuriin isaanii waggaa 25 warroota ta'an irratti baay'ee hin hammaata isaantu qaba baay'inaan jedha. Kana jechuun seenaariyoon kun immoo 22 jedhaa jira gatitee fi secondary dysmenorrhea hin ta'uu jechuu hin dandeenyu. Sababiin isaa isarraa kana fedee deebiin kan biraa hin jiru gatiteef. Inni itti aanumoo maal jedha? Metrorhagiyaa jedha. Laguu bleedingii gidduutti dhufu jechuudha. Inni kunis hidhata laguu duukaa kan hin qabne jechuudha. Inni kun egaa mallattoo dhibeen hamaa qaama keessa jiraachuu kan agarsiisu jechuudha. Kun immoo sababni maalidha? Metrorhagiyaa fi hormonal imbalance jiraachuu danda'a yookaan menarkii ta'uu danda'a or menopause ta'uu danda'a. Sababa karoora maatii fayyadamaa jirtuuf ta'uu danda'a, keessumaatti sababa dipoproveraa ta'uu danda'a yookaan immoo qoricha kan biraa fudhachaa jirti taanaan kan anticoagulantii fudhachaa jirti ta'e jennaan metrorhagiyaan kun jiraachuu danda'a jechuudha. Or stressii ta'uu danda'a, uterine fibroid ta'uu danda'a, uterine polyps ta'uu danda'a. Even endometriosis akkas gochuu danda'a jechuudha. Amma garuu laguutu akkas ta'e jechaan jiru seenaariyoon gatiteef metrorhagiyaan kun deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Yooma endometriosiin metrorhagiyaa fidayyuu deebii kana metrorhagiyaadha jechuu hin dandeenyu. Kun sababa garaan ishee ciniinaa jiru abdominal crampii gaafa laguun itti dhufu gatii maqabaatteef menorrhea jechuu dandeenya. Dysmenorrheaan kun immoo sababii maalidha? Kanaaf metrorhagiyaanis sababa endometriosis dhufuu danda'a. Maqaa bleedingii miti sana miti kan jeeqaanii jiru dhukkubbiidha jechuudha. Dhukkubbii sanatti tammaata. Waa'ee laguu ishee waan haasa'uu hin qabu jechuudha. Garuu endometriosiin kun metrorhagiyaas fiduu danda'a jechuudha. Menorrhagiyaa jechuun immoo laguun hammaachuu jechuudha. Heavy kan ta'e jechuudha. Dhiiga garmalee jechuudha gaafa laguun dhufu guyyaa 7 olirra turuu danda'a jechuudha. Isa kana jechuudha garmalee hammaachuu laguu immoo maal jennaan menorrhagiyaan heavy menstrual bleeding dha jechuudha. Menorrhagiyaa jechuun kun immoo baay'eerra tura dabalata immoo dhangala'aan ba'urree akka laguutti dhangala'aan ba'u clot kan godhedha. Clot formation qabaa jedha. Kanaaf sanitary paadii 5 isaa ol fayyadamuu dandeessi jedha. Kanaafuu heavy dha jechuudha fi klientiin gaafa dhufu yeroo baay'ee kan nuti gaafachuu qabnu sanitary paadii namni sun guyyaatti fayyadamedha jechuudha kan isin gaafachuu qabdani. Kanaan dura gaaffiin akka kanaa akka qormaata irratti gaafatame ture argeen ture. Kanaafuu baay'ina sanitary paadii isheen fayyadamtedha kan isin gaafachuu ni qabdan jechuudha. Kanaafuu menorrhagiyaaf immoo sababa kan ta'u maalidha? Rakkoo gadameessa keessa jiru ta'uu danda'a. Rakkoo hormoonii wajjin wal qabatu ta'uu danda'a yookaan illness disorder miti kan biraa yeroo dubbaan jira qoricha namni kun fayyadamaa jirurree baay'ee murteessaadha jechuudha. Amma akka seenaariyoo kanaatti immoo laguun itti baay'atee kan jeequ otoo hin taane yeroo laguun dhufu dhukkubbiitti dhaga'amudha jechuudha. Kanaafuu deebiin maalidha jechuudha? Primary miti, menorrhagiyaa miti, metrorhagiyaa miti, deebiinsa maalidha? Secondary dysmenorrheaadha jechuudha. Nama kana kan rakkisaa jiru. Kanaafuu deebiinsa maalidha? Eedhaa jechuudha. Kanaafuu deebiin tokkoffaa eedhaa, gaaffii lammaffaatti ceenu na faana tura. Tole, gaaffiin lammaffaas akkana jedha. A woman scheduled to undergo laparoscopy for suspected endometriosis. Egaan dhukkubsataa endometriosisiif shakkameef dhukkubsataan kun eessa deemuuf jecha jira? Laparoscopy hojjetamuufiif jira. Ask you about the primary goal of this procedure. Procedurein kun maalidha kan inni fayyadu? Egaan akkuma jalqaba saniif kaase endometriosis jira ta'e jennaan qaama keessa guyyaa gaafa laguu itti dhufu seeliin tishuun kun bakka jiruuti dhiiguu danda'a jechuudha. Sababiin isaa estrogen progesterone qaama keessa gaafa isaan gadi bu'anii dhiqamuu jalqaba gatiteef gadameessi jechuudha. Sana jechuun bleed godhuu jalqabaa jechuudha bakka jiruuti. Tishuun gadameessa keessa jiraachuu qabu ture bakka biraa yoo jiraate akkuma estrogeniif progesteroniin gaafa gadi bu'an gadameessi gadi dhiqamu endometrial tishuun bakka biraa jirus akkuma kanaatti react godha jechuudha estrogeniin progesteroniin gaafa isaan gadi bu'an. Kanaaf jedhamee diagnoosii barbaachisan keessa baay'ee murteessaa ta'an keessaa tokko laparoscopiidha jedhee jalqaba isiniif kaaseen ture. Egaan dhukkubsataan kanaaf beellamame faayidaamti laparoscopii maalidha? Galmi isaa maalidha? Jechuun faayidaamti isaa maalidha? Maaliif procedurein kun naaf hojjetamaa jettee si gaafatte? What should be your response? Ati nama kanaaf maal jetteedha kanatti deebisuufii qabdu? Laparoscopiin minimal invasive procedure dha jedhee akkuma jalqaba isiniif kaase. Inni kun immoo small incisioniin hin uumama xiqqoo qaama namaa kana bukkee incitaan muramaa sana booda meeshaan kun seenaa. Meeshaan kun seenee immoo sana booda
orgaanii naannoo pelvikiitti argaman kana maal godha visualize godha akka isaan hin argamu jechuudha kaameraa gatii ofirraa qabuuf jechuudha. Kun immoo maaliif fayyada? Endometrial tissue iddoo ta'etti implant godhee yoo inni jiraate, adhesion yoo jiraate, inni abnormalitiin garaa keessa yoo jiraate, uterus ishee keessa yoo jiraate salphaamatti adda baasuu danda'a jechuudha. Kun egaa definitive diagnosis of endometriosis dha laparoscopy kan nuti jennu jechuudha. Kun egaa akka treatmentittis hin oola jechuudha. Remove gochuuf endometrial tissue bakka biraa jiru, adhesionii uumamee jiru yaaluufis hin fayyada jechuudha. Treat gochuuf hin fayyada, evaluate gochuufis hin fayyada jechuudha. Faayidaa lamadha kan inni qabu jechuudha laparoscopy kan nuti jennu. Inni dhukkubsataan immoo maal fayyada jedhee si gaafate jetteef isan amma jedhe filannoo keessa barbaannaa jechuudha. The procedure aim to remove your uterus gadameessa kee muranii baasuufidha. Kana san laparoscopy si hojjetaa jiranii. Amma namni kun endometriosis dhagatee fi gadameessa muranii baasuuf jechaa jiru laparoscopy dha. Deebii ta'uu hin danda'u. B is mainly to evaluate your fertility potential. Endometriosis suspect taate gatiteef bakka inni jirudha. Tissuun sun bakka inni jirudha kan isaan visualize gochuu barbaadan, directly visualize gochuu barbaadan. Diagnosisiidhas akka treatmentittis hin tajaajila jenne. Biin garuu maal jedha? Daa'ima godhachuuf dhabuu ishee kan ittiin evaluate godhanidha. Miti kana otoo hin taane sababa isheen endometriosis qabduuf proceduriin kun hojjetamaaf gatitee fi isaaf miti kan isaan hojjechuuf jedhan. Kanaafuu biinis deebiin ta'u jechuudha. Siin immoo maal jedha? The main goal is to evaluate the presence of ectopic endometrial tissue. Ectopic endometrial tissue jechuun tissuun endometriumii keessatti argamuu qabu ture endometriumii ala ba'ee fallopian tube, ovary yookaan pelvikii keessatti bakka ta'e wayii yookaan immoo rarely naannoo rectumii, naannoo bladderii, naannoo peritoneumii, naannoo laangiitti argamuu danda'a jennee akkuma haasofnee gara jalqabaatti sana adda baasuuf, sana ilaaluuf isin fayyada. Akka diagnosisittis akka treatmentittis hin tajaajila. Kanaafuu deebiin siidhaa jechuudha. Diin immoo maal jedha? The aim is to perform hysterectomy. Amma isaan laparoscopy kan isaan hojjechuufiif jedhanii gadameessa muranii baasuufidha. Kanaaf miti kan isaan hojjechuuf jedhan. Nafaana turaa gaaffii sadaffaatti hin ce'a. Hayyee deebi'ee dhufeen jira gaaffii sadaffaa. Gaaffiin sadaffaas kun akkas jedha. For a woman with endometriosis who is preparing for laparoscopy procedure, what should be your priority action prior to surgery jedha. Ituu laparoscopiin kun hin hojjetaminiif dursa dhukkubsataa kanaaf kanati gochuufii qabdu maalidha? As keessaati proceduriin kun ituu hin hojjetaminiif proceduriin kun egaa OR keessatti yoo hojjetama ta'eyyuu proceduriin kun ituu hin hojjetaminiif dursa kanati gochuufii qabdu baay'ee murteessaa kan ta'e kamidha? Ensure informed consent is signed. Waliigalteen itti himtee sana booda namni sun eeyyamamaa ta'uusaa fedhii koodhaan proceduriin kun narratti hojjetamu kan jedhu eeyyamamaa ta'uusaa immoo afaaniin otoo hin taane waraqata irratti mallattaa'uusaa isa cheekii gochuu deebii ta'uu danda'a. Mee kan caalu yoo jiraate immoo deebitti baasnaati biitta ceenu. Biin maal jedha? Advise the patient not to eat or drink waan tokko yoo kan nyaanne waan tokko yoo kan dhugne. Tolee jedheeraayi procedure kana yoo narratti hojjettan rakkoon qabu jetteetti hin jenne jechuun amma ta'uuf jechaa jira. Ituu OR hin galiin maaltu taasifamuufii qaba? Erga isheen signed gooteeti boodadha kan itti ceenusa. Kanaafuu nyaata dhowwuu maali biin deebii ta'uu hin danda'u. Siin immoo maal jedha? Provide education on the recovery process. Ganaa yoom hojjetame? Yooma ta'eyyuu dhukkubsataan kun eeyyamamaa ta'uusaa addan baasnee gatiteef siinis deebiin ta'u. D. Perform through physical assessment. Like already bakka physically assess taatee doktariin anticipate godhee endometriosis laparoscopiin hojjetamuufii qaba jedhee klientii kana qopheessin jedheera. Dursa proceduriin kun itti hojjetaminiif kanatti gochuu qabdu maalidha? Ensure informed consent is signed. Kanaafuu deebiinsa maalidha jechuudha? Isa kanadha jechuudha. Eeda deebiinsa. Hayyee barattoota keenya kan hangammaatti daawwattan paartii 44ffaa kan endometriosis irratti fuuleeffate ture. Egaan paartii 45ffaadhaan deebinee ol agarra. Gaaffii question kuiziidhaa deebisaa komentii jalatti nuuf barreessitu. Hanga dhumaatti viidiyoo kana dhaggeeffattaniitu yoo ta'e kuizii gaaffii 4ffaan amman isiniif agarsiisuuf jedhu salphumatti deebisuu dandeessu. Kanaaf kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan irree subscribe gochuun dagatina. Viidiyoo gaafa gadhiisnu akka inni dafee isinii dhufuuf notification ingeti isinii galuuf. Hayyee egaan barnoonni keenya paartiin 44ffaan asuma irratti raawwata.
paartii 44ffaa kana keessatti gaaffiin kuwiizii isiniif qabadee dhufe immoo kunooti. Deebii isaa maal jettu? Kuwiizii sila irra jalqabaa irratti isiniif kaaseen ture komplikeeshinii isaa. Mee isin gaaffii 4ffaa kana deebii isaa maalidha jettu? Tole, deebii keessan koomentii jalatti nu barreessaan jira. Paartii 45ffaa mata duree kan biraadhaan deebinee walitti deebinee dhufna. Paartii 45ffaa mata duree kan biraadhaan walitti hanga deebinee dhufnutti nagaadhaan nu turaa jenna. Odeeffannoon haaraan yeroo nu qaqqabetti immoo telegiraamii keenya akkasumas feesbuukii keenyaan dafnee kan isin beeksisnu ta'a. Egaan akkuma jalqaba isiniif kaasne barattootni haaraan kanneen qormaata bahiinsaa amma dhuma ji'a kanaatti qoramuuf jettan kanneen hanga ammaatti national ID keessan duukaa verifying godhatin goosifatiin jirtan please hatattamaan dafaatii verify godhadhaa. Dhimma kana verify tuun godhatiin qormaata irra taa'uu hin dandeessan jedhamee ragatteef hatattamaan odeeffannoo kana waliin gahansinii jira. Galatoomaa, walitti deebina.